Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Caaliitu bakka jirtanitti nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Warreen mana Caalii haaraa taatan subscribe gochuun maatii ta'a. Maatiiwwan kun viidiyoowwan kana like gochuun dagatinaan isiniin jedhame har'a kanan isinii qabee dhufe dubartii cimtuu ofitti amantuu kan taate osoo mana barnootaa galtee qubeen A maal akka fakkaatu hin barin dirree YouTube irra dhuftee YouTube hojjechaa kan jirtuu fi kanillee yeroo hamma beekamtii cimaa argachaa jirtu tokkon isin barsiisa. Dirree YouTube irra dhufanii hojjechuun xiqqoo ni ulfaata. Maaliifin seerota garaagaraa waan qabuuf seerota isaa sana beekuun dirqama nutti ta'a jechuudha. Isheen garuu nan danda'a jechuudhaan ofitti amantee dhuftee hojjetaa jirti jechuudha. Isheenis eenyu kan jedhuuf immoo akkuma suura ishee irratti argitan kana Gannattuu Beenyimtuu ni beeka. Dirree TikTok irratti namoota yaadan taane qabatanii dhufan faallaa isaa dhaabbachuudhaa fi ofitti amanamummaa yookiin namoonni yeroo baay'ee bifa ishee irratti hundaa'anii akka tuffiitti arraba dhedheerachuudhaan wantoota garaagaraa ishiidhaan jedhan ofitti amanamummaan gadi baatee kan ofirraa dhorkaa turtedha. Hedduun keenya ni beekna. Namoonni yeroo baay'ee gaafa nuti uumamnu tarii bareedduu fuulli isaanii ta'eetoo yoo uumame inni biraa bukkeedhaaf fokkisoo yoo ta'e immoo akka wanta garaa haadha isaanii keessatti ofii isaaniitii of bocanii yookiin of xaxxafanii of kaa'anitti warreen yaadanii jiru jechuudha. Warreen xiqqoo immoo fuulli isaanii fokkisoo ta'e akka waan rabbiin hin uumnee fi ofii isaaniitti of uumanitti akkasitti fakkaatee warreen nama cabsuuf deeman hedduu isaanii ni jiru jechuudha. Garuu hundi keenya fuula Waaqayyoo duratti tokko kan taane fi Waaqayyoo immoo boca fuula isaatiitiin kan bareechee nu uumedha hundumti keenya. Namni nama ta'uu isaatiin kabaja kan qabuu fi namni sun immoo ofitti amanamummaa qabaachuu fi namummaa isaatiin boonuun isaa hedduu kan nama gammachiisudha. Ani kana isheerraa baradhee jira jechuudha. Haa ta'ugaa dubartiin kun akkuma keenya mana Arabaa keessa yookiin biyya Dubaay keessatti kan mana Arabaa keessa hojjetaa turtedha. Yeroo gara YouTube'itti dhuftu yeroo hundumaa viidiyoon isheellee mata duree hin qabu ture yookiin immoo mata duree barreeffattee suurarree irratti hin maxxansitu ture. Kuni maaliifin wanta fayyadama isaa hin beekneef jechuudha kan isheen akkasitti gochaa turte. Haa ta'u garuu keessa ishii dandeettiin jiru sun gadi ba'uu waan qabuuf dandeettii akka qabdu waan beektuuf namoota baratan sana caalaa dandeettii qabaachuu ishee of amansiistee waan jirtuuf nan danda'a jettee of amansiisuudhaan gadi baatee haala sanaatiin hojjetaa kan turte jechuudha. Mana Arabaa keessa jirtutti jechuudha. Kanaaf yeroo muraasa booda hojii ishii biyya Arabaa keessaa kan addaan kuttee gara biyya ishii galteerti jechuudha. Biyya ishii kana keessatti immoo namoonni naannawaa sanatti argamanii fi firoonni ishii gargaaranii yeroo hammaa kana viidiyoo ishiillee haala bareeda ta'een namoota dabalachuudhaan namoota biroollee ijoollee ishiidhaa gadi jira yuutuubiin maal akka ta'ellee kan hin beekne babbaasuudhaan guddisaa kan hojjechaa jirtudha jechuudha. Nuti maal ishiirraa baranna laata kan jennu hundumti keenyaaf haa gaafannu. Kan biraa immoo hedduu kan Gannat isheen na gammachiiste keessaa Gannat nama akka'uu argiteedha jechuudha. Akka'uu nama argiteedha. Haa ta'uutii garuu yeroo hammaa kana mana barnootaa seente mana barumsatii barnoota ishii eegaluudhaaf mana barnootaa irratti galmooftee jirti. Dubartiin akkana hedduu nama gammachiisti. Dubartiin jechuun yeroo akkanatti jabina ishii baastee agarsiistu hedduu nama gammachiisa. Gargaaruudhaaf illee namoonni bukkee ishii dhaabbachuudhaaf illee hedduu amilee kan namatti toludha jechuudha. Namoonni tokko baratanii ka'anii barnoota isaaniillee fageeffatanii ka'anii gaafa xiqqoo ishii mana keessatti ol deebi'anii haalli mijachuuf baate gaafti isaan of qaqqadaadanii achitti ol kaa'anii hedduu isaaniitti irraa mul'ata jechuudha. Ishiin garuu har'as nan danda'a barnoota umuriin nan daangessu jechuudhaan karaa dirree mana barumsaatti deemtee jirti jechuudha. Hedduu nama gammachiiste. Barnoonni kan argamu garuu mana barnootaa qofaa miti. Namoonni hedduun akkasitti yaaduu ni danda'u. Barnoonni jireenyi barnoota nama barsiisti jireenyi jechuudha. Isuma jireenyi dachee kanarratti nu barsiistu mana barnootaa irrattis baranna haalaan gabbifachaa dhufna jechuudha. Kanaafuyyuu ijoolleen keenya immoo hedduun ijoollee keenya ani hin baranne dubbisuu fi barreessuu hin danda'u jechuudhaan itoo dandeettii garaagaraa warri qaban kan ta'an hedduu isaaniitu argama jechuudha. Obboleeyyan koos haala sana keessatti of argitan yeroo hundumayyuu haala sana keessaa of baasuu qabdu. Kaleessa darbeera guyyaan boruu dhufu immoo waan hundumaa nu qabatee dhufuu danda'a. Murteessaan maalinni
nuti ofitti amanuu qabaachuu qabna. Deebisnee immoo nan danda'a ofiin jechuu qabna. Cimtuu ta'uu keenya ofitti himuu qabna. Guyyaan boruu immoo guyyaa boruu biraa ta'uusaa ofitti himuu qabna. Har'a kaanee boruu tattaafanne bakka barbaannu sana akka qaqqabuu dandeenyu ofitti himuu qabna keessa keenyatti. Kaleessi yoo darbe jechuu hin qabnu. Fakkeenya umuriin nuti jiraannu dachee kanarra isa kaleessarra bal'aa yookaan immoo dheeraa ta'uu danda'a jechuudha. Umurii nuti jiraannu kana keessatti wanta kaleessa nu darbe sana argachuu ni dandeenya. Nuti wanta argachuu qabnu dirqama umurii ijoollummaa keenyatti ta'uu hin qabu. Umurii keenya Rabbi nuuf eebbisee yoo umurii dheeraa jiraanne hamma umurii keenya dachee kanarra jiraannutti wanta barbaannu sana bira qaqqabuudhaaf tattaafachuu qabna jechuudha. Keessumattuu dubartiin immoo yoo cimte yoo keessa waan jiru sana gadi baasuu jalqabde hedduu ciminni ishii dabalaa dhufa jechuudha. Kanaafuu cimina keessan jiru hammattaniitu mataa osoo hin ta'in gara hojiitti jijjiirtanii gadi baastanii itti fayyadamuu qabdu. Akkasumas immoo yeroo baay'ee namoonni maallaan jedhu jechi jedhu tokko jira. Namoonni akkas naan jedhu, yoon akkas jedhe, yoon akkas dubbadhe, yoon akkas hojjedhe jechuudhaan kan ofirra teenyu ni jirra jechuudha. Namoonni parsantii 100 keessaa parsantiin 50 kan hamilee keenya cabsuudha jechuudha. Kan wanta nuti hojjennu faallaa sanaa dubbatu jechuudha. Wantoonni namoonni jechoota badaa dubbatan yeroo baay'ee dafanii sammuu keenya atu jechuudha. Wantoota sana garuu bukkeetti gannee namoota nu jabeessanii fi namoota nu bukkee dhaabbatan sana qofa faana gara fuulduraatti tarkaanfannee isaan sana gara duuba keenyatti gannee bira darbine borummoo hojiidhaan isaan agarsiisne niifama bakka kaayyoo keenyaa sana qaqqabuu ni dandeenya jechuudha. Kanaafuu obboleeyyan keenya koo sagalee kana dhaggeeffattanii fi dubartii kana argitan warreen barnoota hin baranne jettan barnoota keessan boruurraa har'arraa jalqabdanii kaastanii barnoota keessan itti fuftanii barachuu ni dandeessu. Warreen akkasumas barnoota keessan illee addaan kuttan itti fuftanii barachuu ni dandeessu. Iddoo mul'ata keessanii ga'uu ni dandeessu. Warreen ani baranne dubbisuuf barreessuu hin danda'u kana hojjechuu hin danda'u yoo jettan yoo jiraattan gizeen teeknooloojiin babal'aa waan ta'eef haala salphaa ta'een barnoota argachuu dandeessu waan ta'eef sammuu akkasii of keessaa balleessitanii mul'ata keessan gara fuulduraa isin keessa jiru sana bira qaqqabuu ni dandeessu isiniin jechuun barbaada. Akka carraa ta'ee viidiyoo kana akka waraabu kan na taasise toora TikTok irratti otoo haasa'uu mucayyoon tokko kaleessa maallaan jette maqaa barreessuu irratti ani hin baranne naan jette hedduu sammuu koo na tuqe ture jechuudha. Maaliifin ani dubbiin koo ani dubbadhe maalinni daddafiiti sarchi godhiti baasika maaliif yeroo sitti fudhate maaliif akkas naan jette maal jennaan nanuu hin baranne baay'een deebisee ofii kiyyaan nan rifadhe jechuudha. Kanaafuu wantoonni akkasii gaafa isin keessa jiraatu sodaadhaan duubatti deebi'uu yookiin namatti himuu dhiisuu osoo hin ta'in namarraa waa barachuu fakkeenya lama taatanii yoo jiraattan inni tokko keessaa qubee baratee yeroo ta'e inni tokko immoo isa tokko barsiisuu danda'a waan ta'eef haala sanaanis barnoonni ni argama jechuudha. Toora miidiyaalee garaagaraa irrallee galuudhaaniin wantoota garaagaraa boca qubeellee ilaaluudhaan illee irraa barachuun ni danda'aman isiniin jedha obboloota koo. Kanaaf hundumti keessanuu wanta jirtan irratti jabaadha. Wanta harkaa qabdanitti jabaadha. Gara fuulduraatti hawwii fi fedhiin keessan jiru gara fuulduraatti akka ba'uuf immoo dandeettii keessan gadi baasaatii namoota wajjin wal quunnamtii taasisaa. Gaafa sana wanti hundumtuu toora isinii gala wanti isin barbaaddan sun haala qabeessan isinii milkaa'uu danda'an isiniin jedha. Dubartiin immoo gaafa cimtu hedduu namatti tola, hedduu nama gammachiisa jechuudha. Dubartiin cimuu jalqabna duubatti hin deebitu nagaan